Akkam jirtu hordoftoonni chaanaala keenyaa bakka nagaan dhuftanii Dr. Durboo Jaalati har'a dubarootatti waan xiqqoo wayii himuu dhufe ishiin maalidha mallattoolee ulfaa karaa jalqabaa yookaan immoo early pregnancy symptom kan nuti jedhamu jira. Egaa mallattooleen kunneen eenyu fa'aa akka ta'anii fi usually dubaroonni tokko tokko yeroo itti tarii ulfa isaanii shakkan osoo fincaa isaaniillee ilaalamanii ulfa isaanii mirkaneessanii dura mallattoolee garaatti hafuu isaanii agarsiisan tokko tokkoon mallattoolee 8 wayii isinitti himuu dhufe. Egaa yeroo baay'ee namoonni yeroo garaatti isaan hafu durboonni yeroo garaatti isaan hafu marsaan laguu hafuu fi ol cabsaa qofa akka mallattoo garaatti hafuu kan mallattoo ulfaa wasitti lakkaa'u. Haa ta'uti garuu xiqqaate mallattoolee 8 wayii kan jiru. So anisarra isaan san eenyu fa'aa akka ta'ee fi yoomii kaasanii mul'atu yoomimmoo hanga yoomitti turu maaliif mul'atu fi hanga yoomitti turu yookaan immoo yoom badu mallattooleen kunniin jedhulee waan tokko tokko isinitti muufan dhume hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin tura. Warri immoo chaanaala keenya faaraa taatan subscribe godhaatoo maatii nutaa soozaat gara fuulduraa waan hojjennu akka isin bira ga'uuf jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kana dura of eeggannoo dubartiin tokko yeroo ulfaa guyyaa garaatti baachuu ishii bartee kaastee hanga gaafa deessutti of eeggannoo durbi tokko godhuu qabdu isinitti himeen ture. Warri barbaadan yookaan hin argin dubbatti deebistanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo kiyya karaa duraarra jira. Akkasumas immoo mallattoolee ulfaa mallattoolee durboonni ulfaa tasuma ofirratti ilaaluu hin qabne wayirree danger sign of pregnancy kan jedhaman sana irratti illee viidiyoo jedheen ture. Warri tarii durboonni garaatti baattan warri viidiyoo san ilaalin dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Har'a akkuma dura isinitti himuuf yaale mallattoolee ulfa agarsiisan isinitti hima. Garasitti darbuun dura usually ulfi jijjiirama uumamaati yookaan physiological change dha. Jijjiiramni uumamaa kun egaa sababa yeroo ulfaa jijjiirama baay'eetu jira. Jijjiiramni san keessaa inni ijoon jijjiirama hormooniiti. Hormooniin dhiiga dubarootaa keessatti argamu yeroo ulfaa kana baay'ee geeddarama. Mallattooleen amma isinitti himu kanaaf illee hedduu isaaniitiif sababa jijjiirama hormoonii kanatitu mallattoolee kanniin illee itti fidaa jechuudha. So mallattooleen kunniin eenyu fa'aadha kan jedhutti yoo deemne mallattoolee kanneen keessaa egaa tokkoffaan akkuma namni hedduun beeku marsaan laguu hafuudha. Marsaan laguu hafuu mallattoo ijoodha. Egaa dubartiin tokko marsaan laguu ishii kanaan ulfi garaatti hafuu ishii shakkuudhaan dura tokko marsaan laguu ishii sun regular ta'uu qaba yookaan immoo yeroo isaa eeggatee kan itti dhufu ta'uu qaba. Akkasumas immoo qoricha kan hin fayyadamne ta'uu qabdi jechuudha. Qoricha kan hin fayyadamnee fi marsaan laguu ishii regular yookaan yeroo isaa eeggatee kan dhufu yoo ta'e marsaan laguu hafuun kun akka mallattoo ulfaa agarsiisutti ni ilaalama jechuudha. Egaa marsaan laguu kun ammam yoo hafe yookaan ammam yoo ture ulfa of shakkuun yookaan immoo ulfa agarsiisuu danda'a kan jedhu marsaan laguu akkan dura isiniin jedhe regular ta'e irratti dubartiin tokko marsaan laguu ishii guyyaa 7 gaafa darbu guyyaa silaatti dhufuu qabu san guyyaa 7 gaafa darbu marsaan laguu kun hafuun kun ulfa agarsiisuu danda'a jechuudha. So guyyaa 7 gaafa darbu guyyaa itti dhufuu qabu sanarraa guyyaa 7 gaafa darbu qoricha yoo fayyadamanii fi marsaan laguu sun yeroo isaa kan eeggataa dhufe yoo ta'e ulfa agarsiisuu danda'a jechuudha. So mallattoon tokkoffaan marsaan laguu hafuu yookaan immoo lost menses kan jedhamudha jechuudha. Lammaffaan harmi guddachuu fi dhukkubuu harmi dheedhii ta'uu akkuma dura isiniin jedhe jijjiirama hormoonii sababa jijjiirama hormoonii saniif jecha durbi takka garaatti gaafa hafu early symptom yookaan mallattoon karaa jalqabaa inni tokko jijjiirama harma irratti taasifamudha jechuudha. Jijjiiramni kun harma lachan irratti usually harma lamaan irratti kan inni ta'u harma namaa irratti harmi akka dheedhii ta'uutii fi akka dhukkubuu ta'a jechuudha. Kunillee usually torbanoota 4 kaasee kan ta'udha. Mallattoo ulfa agarsiisan keessaa isa tokkodha jechuudha. Mallattoon sadaffaan fi kan namni baay'een beeku ol cabsaa fi garaa hammeechaa. Ol cabsaa fi garaa hammeechaa nausea and vomiting
yeroo baay'ee ol cabsaan illee jiraatu nausiyaan kun yookaan garaa hammeechaa kanatu itti baata. Egaa inni kunillee sababa jijjiirama hormoonitiin kan dhufudha. Ol cabsaa fi garaa hammeechaan kun kan inni jalqabu naannoo 7-6 irraa kaaseeti. Usually 7-6 kana jechuun ji'aaf 7-2 irraa kaasee haga dhaqee 7-14 gahuutti kan itti fufuu danda'udha jechuudha. 7-6 kaasee 7-14 gidduutti kana gidduutti 7-6 irraa kaasaa naannoo 7-14tti irraa dhaabbataa jechuudha. Egaa ol cabsaan kun usually nama hundarratti miti garuu naannoo 65 haga 70 durboota ulfaa keessatti wanti kun ni jiraata jechuudha. Kana jechuun dubara ulfaa 100 keessaa naannoo 65 yookaan 65 haga 70 gidduu jiran keessatti mallattoon ol cabsaa fi garaa hammeechuu kun ni jiraata jechuudha. Mallattoon kun usually ganama kan ta'uu fi fooliin nyaataa garaagaraa kun gaafa itti dhufe kan isaan itti beeksisuudha jechuudha. Mallattoon kun yeroo tokko akka malee baa'achuudhaan yookaan immoo exaggerated ta'uudhaan ol cabsaa fi garaa hammeechaan kun baay'eetti ammaachuudhaan amma ol cabsee haga ulfaatina isaanii gadi hir'isuutti fi haga ibiin fincaan isaanii keessatti waan wayii mul'atutti deemee hyperemesis gravidarum isa jennu jira. Hangasitti kan geessurree hin jira jechuudha. Gara fuulduraatti waa'ee ol cabsaa yeroo ulfaa kanaa fi maal akka godhamuu qabuu fi ol cabsaa akka malee kanarratti illee viidiyoo nan hojjedha. Mata duree bal'aadha waan ta'eef illee jechuudha. So kanaaf mallattoo sadaffaan ol cabsaa yookaan immoo ol cabsaa fi garaa hammeechadha jechuudha. Haa ta'uti garuu ol cabsaa fi garaa hammeechaan kun mallattoo waan ulfaa agarsiisu ta'ee akkuma jirutti ta'ee garuu 7-14 booda keessattuu 7-20 booda gaafa ta'u wanti kun waan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Sababa ulfaatiin ta'uu dhiisuu danda'a. Akkuma isin jedhe karaa jalqabaati ol cabsaa fi garaa hammeechaan kun kan ulfaa agarsiisu san turee sanirra darbee ulfa san turee karaa dhumaa fa'aa yoo ta'e yookaan dhukkuba biraatitu waan san itti fide yookaan immoo waan rakkoolee dhukkubootiin ulfaa wal qabatan jiru isaan keessaa wayii tokko wayii yookaan waan wayii jiraachuu waan danda'uuf laalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ol cabsaan gara dhumaa keessattuu 7-20 booda kan ta'u ulfaa wal qabachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Sun laalamuu feesisaa jechuudha. Isadha. Inni arfaffaan dhiiga xiqqoo yookaan immoo spotting. Egaa akkana dura isinitti himeen ture dhiigni kamiyyuu noormaalii miti. During pregnancy yeroo ulfaa dubartiin tokko garaatti hafee dhiigni kamiyyuu noormaalii miti. Garuu dhiiga xiqqoo yookaan immoo spotting inni jedhamu kun dubartiin tokko ulfishii garaatti hafee gaafa silaa marsaan laguutti dhufuudha jedhu san mallattoo wayiitti agarsiisaa jechuudha. Gaaf silaa fakkeenya meensisiin dubartii tokko gaafa amajjii 20 ta'e kan itti dhufu yoo ta'e kan silaa gaafa amajjii 20tti dhufu san sababa garaatti hafeef jecha implantation bleeding jedhama. Zygotiin fertilization gaggeeffame booda hanqaaquunii fi sanyiin kormaa walitti erga makamee booda zaayigooti sun dhaqee bakka gadaamessa itti qabachuu qabu san dhaqee achitti gaafa attaachi ta'u bleedingii xiqqoon hin jiraata jechuudha. Sun implantation bleeding jedhamti. Spotting yookaan dhiiga xiqqaadha jechuudha. Gaafa marsaan laguu silaa itti dhufuudhaaf jiru san dhiiga xiqqoo arguu dandeesse jechuudha. Yeroo san gaa ilmaa yeroo tokko durboonni mallattoo kana argan garaatti na namne jechuudhaan marsaan laguu kiyya xiqqaa ta'eera garuu garaatti na namne shakkii jedhu duree akka horatan isaan taasisaa jechuudha. Kanaaf mallattoon inni tokko dhiiga xiqqoo kan spotting kan jedhamudha. Garuu ishiin kun dubartoota baay'ee irratti miti dubartoota muraasa irratti kan mul'attudha jechuudha. So mallattoon takka ishiidha. Mallattoon shanaffaan dadhabbiidha. Dadhabbiin yeroo ulfaa ni jiraata. Haa ta'utii garuu dadhabbiin kun irra caalaa kan itti baatu torbanoota 12 gara jalqabaati jechuudha. Sanboota illee yeroo ulfisuun guddachaa deeme after ji'a 7 booda yookaan 28 booda akkuma ulfisuun guddachaa deemeen dadhabbiin jiraachuu danda'a jechuudha. Haa ta'utii garuu dadhabbiin kun kara jalqabaa torbanoota kara jalqabaa illee dadhabbiin hin jiraata jechuudha. Sanaaf inni illee mallattoo ulfaa agarsiisuu danda'a. Mallattoolee biraa wajjin walitti dabalame jechuudha. Inni biraan
beelli itti baa'achuu. Beelli baachuu nyaanni dubaroonni yeroo baay'ee yeroo garaatti hafe torbanoota kara jalqabaa ispeeshaalii haga turban 9 haga 12 gidduu sababa orgaanoojinesis yookaan immoo qaamoleen daa'ima sanii yeroo san waan hojjetamuu jalqabuuf yookaan orgaanoojinesis inni jedhamu tibbatan waan ta'eef isaan beelichaa jechuudha. Baay'ee isaan beelicha haala baramaan taaneen isaan beelichaa jechuudha. Sunillee akka mallattoo tokkootti ilaalamu jechuudha. Mallattoo torbaffaan amala jijjiiramuun amala jijjiirraa yookaan immoo amalli isaanii geeddaramuu. Inni kunillee egaa akkuma dura isin jedhe sababa hormoonitiin kan dhufudha. Amalli isaanii tibba kara jalqabaa san jijjiiramuu amma amala haala gammadoo ta'anii otoo jiran immoo after a while deebi'anii haalatti of jibban fa'aa haalatti namatti aaran fa'aa ofitti aaran fa'aa wantoonni akkasii kun darbee jiraachuu danda'a jechuudha kara jalqabaa. Inni biraa fi kan dhumaa fincaan itti baachuudha. Fincaan itti baachuun kun sababa lamaa fi tokko kara jalqabaa sababa hormooniitii fi kan fincaan itti baatu. Lammaffaa immoo ulfi kun akkuma guddachaa deeme gaafa akkuma beekamu afuuffee fincaanii gadaamessa jala jirti. Ulfi sun gaafa guddachaa deemu amma mucaan sun guddataa deemu afuuffee fincaanii san gadi dhiibaa deemaa jechuudha. Afuuffee fincaanii san waan gadi dhiibaa deemuuf afuuffee fincaanii sun fincaan amma yeroo kaan qabattu gadi qabachuu jalqabde jechuudha. So fincaan xiqqaan illee yoo itti achi keessa jiraate sababa ulfi sun gadi dhiibuuf amma daftee gara mana fincaanii deemtee jechuudha dubartiin sun. Kanaaf kara jalqabaa hormooniidhaanii kara boodaa immoo sababa ulfi sun guddateen dubartoonni sun amma fincaan itti baachuu danda'a jechuudha. So ogaa kanniinidha mallattooleen tarii ulfa agarsiisan yookaan dubartiin tokko garaatti hafuu agarsiisan kanniinidha. Mallattooleen biraarreen akka garaa gogsuu akka funyaan cufuu maal kunillee darbanii ni jiraatu garuu komanii muti. Haa ta'uutii egaa mallattoolee kanneen dubartiin tokko ofirratti erga argitee booda deemtee ulfashii mirkaneeffachuu qabdi jechuudha. Ulfashii mirkaneeffattee akkuma kana dura jenne yoo ulfashii sun pozitiiva ta'e guyyaa sanii kaastee hordoffii gochuu jalqabuudhaan of eeggannoo yeroo ulfaa godhamuu qabu san godhuu qabdi jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti garuu wal cabsaa yeroo ulfaa kanarratti viidiyoo hojjechuun danda'a. Isa saniin walitti deebi'uu dandeenya yeroo hambiraayee ammaaf kanan isinii qabadhee dhufe har'aaf kanuma. I think viidiyoo keenya ni jaalattu jedhee yaada. Viidiyoo keenya immoo yoo jaallattan like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuudhaan isaanillee akka viidiyoo kana ilaalan taasisa.